Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Nageenya araarri jaalalli Waaqayyo bakkaa fi kallattii jirtan irratti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaala koo jalatti argamtan hunda keessanuyyuu akkam turtanii akkam yeroo kana keessan ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Har'a viidiyoo itti aanu seera uumamaa boqonnaa 45 qabadhee dhiyaadheen jira. Viidiyoo like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa warra hundumaatiin ta'an immoo subscribe godhaa. Gara maatii keenyatti dabalamaa akkasumaan gara viidiyoo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Seera uumamaa boqonnaa 45. Yoosef obboloota isaatti of mul'isuu isaa. Yommus Yoosef warra isa bira dhaabbatan hunduma duratti of qabuu hin dandeenye. Kanaaf guddisee namoota hundumaa gad aanaaf baasaa jedhee yeroo Yoosef obboloota isaatti of mul'ise namni biraa tokko iyyuu isa biratti hin hafne. Warri Gibxii hamma dhaga'anitti warri mana mootichaas hamma dhaga'anitti in guddisee hin boo'e. Yoosef obboloota isaatti ani Yoosef abbaan koo jira jedhee obboloonni isaa garuu fuula isaa dura dhaabbachuu isaatiin na'anii waan raafamaniif deebii isaaf deebisuu hin dandeenye. Yoosef kana booddee obboloota isaatiin maaloo as gara kootti dhiyaadhaa jedhee isaanis isatti hin dhiyaatan. Inni immoo ani Yoosef obboleessa keessan isa isin biyya Gibxii gurgurtaniidha. Ammas lubbuu oolchuudhaaf isin dura asitti kan na erge Waaqayyo waan ta'eef isin isa na gurgurtaniif yaada hin dhiphatinaa, ofittis hin aarinaa. Waggaa lamaan kana biyyicha keessatti beelli bu'eera. Amma iyyuu immoo kan itti hin qotanne hin hammaamnes waggoota 5tu hafa. Waaqayyo hambaa lafaa irratti isaaniif qusachuudhaaf warra baay'atanii hoofkalanis fayyaatti isaaniif jiraachisuudhaaf isin dura nan erga. Egaa Waaqayyo malee isintu as na erge miti? Inni mootichaaf abbaa manaa isaa hunduma irratti gooftaa guutummaa biyya Gibxii irrattis bulchaa biyyaa na godhe. Ammas ariitiidhaan gara abbaa kootti ol ba'aatii ilmi kee Yoosef Waaqayyo guutummaa biyya Gibxii irratti gooftaa na godheera. Kanaaf hin turiniitii amma bira koottu. Ati biyya Gooshen in teessaa. Ati ijoolleen ijoollee kee, bushaayee kee, saawwan kee wanti ati qabdu hundinuus anatti hin dhiyaatu. Ammas ani waggoota beelaa 5 waan hafaniif ati warri mana kee keessa jiranis wanta qabdan hundumaa qabdanii akka hin hiyyoomnetti ani achii waan barbaachisu akka argattu nan godhaatiin jedheera jedhaatii itti himaa. Ammas ani afaan kootiin kana akkan isinitti dubbadhu iji keessan argeera. Iji obboleessa koo Biniyaamis argeera. Ergaa ulfinni guutuu ani biyyattii Gibxii keessatti qabu waan argitan hundumaas abbaa kootti himaa. Dafaatii abbaa koos as fidaa jedhe. Kana booddee morma obboleessa isaa Beniyaamitti kufee ittiin boo'e. Beniyaamis morma isaa irratti maramee hin boo'e. Obboloota isaa hundumaas dhudhungatee isaanitti maramee hin boo'e. Obboloonni isaas kana booddee isa wajjin hin haasa'an. Obbolaan Yoosef abbaa isaanii fiduudhaaf ergamuu isaanii oduun obbolaan Yoosef inni dhufan jedhu mana mootichaatti hin dhaga'ame. Kun mootichaa fi hojjettoota isaati in tole. Mootiin Gibxii yommuu Yoosefitti dubbate wanti obboloonni kee gochuun ta'u itti himi. Horii keessan fe'aatii deebi'aa gara biyya kanaa dhaqaa. Abbaa keessan warra mana keessan jiranis fudhadhaatii na bira koottaa. Ani biyya Gibxii keessa isa caalu isiniif nan kenna. Isinis dhuma lafichaa in nyaattu jedhe. Dabaleenis
waan gochaa ta'u isaan abboomii biyya Gibxii keessaa ijoollota keessaniif dubartoota keessaniifis konkolaataa fudhadhaatii abbaa keessan fidaa koottaa. Wanta guutummaa biyya Gibxii keessatti argamu keessaa inni caalu kan keessaa waan ta'eef waa'een miila keessanii isin hin dhibin jedheen. Ilmaan Israa'el akkuma jedhame in godhan. Yoosef akkuma mootiin Gibxii isaa abboometti konkolaataa isaaniif in kenne. Karaadhaafis gala in laateef. Inni hunduma isaaniif adda addaan uffata manaa kenneef. Biniyaamiif garuu meetii 300 fi uffata manaa guutuu 5 in kenneef. Abbaa isaatiif immoo wanti gaggaarii biyya Gibxii argamu fe'iisa harree 10 dabalees midhaanii fi buddeena galaa keessatti abbaa isaatiif barbaachisus harroota galtuu 10tti feesisee ergeef. Akkasitti obboloota isaa in erge. Yeroo isaan karaa irratti bu'anis karaatti immoo dubbii walitti hin kaasinaa isaaniin jedhe. Yommus isaan biyya Gibxii keessaa ba'anii biyya Kanaanitti gara Yaaqoob abbaa isaanii in dhufan. Isaanis Yoosef amma illee jira guutummaa biyya Gibxii irratti isatu seerrata jedhanii Yaaqoob abbaa isaaniitti in himan. Inni garuu na'ee waan jedhu hin wallaale, waan isaan dubbatanis hin amanne. Haa ta'u iyyuu malee yeroo isaan dubbii Yoosef isaanitti dubbatee hundumaa itti himan biyya Gibxii akka ittiin isa fidaniif konkolaattota Yoosef erganiifis yommuu arge lubbuun isaattiin deebi'e. Israa'el yommus Yoosef ilmi koo fayyaa jiraachuun isaa nagaa, ani utuun hin du'in dhaqee isa nan argaa jedhe. Ameen. Kakaasee kan na xumursiise maqaa Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Viidiyoon kun asuma irratti xumura. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan tura.